raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan hundatti isin qaqqabu jechuun eegalla dhaggeeffattoota keenya kabajamu akkam jirtu. Nageenyi badhaadha. Qophii keenya eebila 8 bara 2016 qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isin keessummeessuun kan isin faana turus an Bulii Bakkooti. Oduu keenya guyyaa har'aa kan isin dhageessisu ammoo aan Falmattuu Lammiiti. Dhaggeeffattoota keenya harka fuune. Dararaa fi ajjeechaan barattoota Oromoo irratti hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen geggeeffamu akkuma itti fufetti jiraachuu kan jedhu mataa oduu keenya guyyaa har'aa keessaa isa duraatti. Qaamni itti gaafatamummaa qabu irra caalatti qaamni harka keessaa qabu osoo humni agaazii kan biyya mooraa yuunivarsiitii guutuu naannoo jiru humnoonni biraa dhufanii itti ibidda qabsiisuu hin dandeenye. Kan amma dhageessan ammoo balaa ibiddaan barbadaa'uu doormii barattootaa mooraa yuunivarsiitii Haromaya keessatti dhalateen kan wal qabate gaaffiif deebii gabaabaa barataa yuunivarsiitii tokko waliin odaan taasise keessaa sagalee fudhatamedha. Qophii addaa keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaanna. Dhaamsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas akkuma baratame qophii keenya xumura irratti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu faana ta'u isiniin jechaa bal'ina oduu keenya guyyaa har'aaf gara Falmattuu Lammiittan isin dabarsa. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee falmaa uummanni Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatuuf taasisaa jiru dhaamsuuf tarkaanfii seeraan ala uummata Oromoo irratti fudhachuu jabeessee itti fufuun ilmaan Oromoo yakka tokko malee hidhamanii jiranis manneen hidhaa keessatti dhaanicha hamaa irratti raawwachuun ajjeesaa jiraatuun dhaga'ameera. Oromoota mana hidhaa wayyaanee keessatti hidhamuun dararamaa jiran keessaa tokko dargaggoo Geetuu Baqqalaa Tolasaa ture. Dargaggoo Geetuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudaritti kan dhalate yoo ta'u, sabboonummaa fi gootummaa kan qabu mirga saba isaa sarbame falmatuuf kan hin callifne ta'uusaan yeroo yerootti qabamee hidhamaa nama turedha. Bara kanas falmaa mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu sabni Oromoo itti jiru kana sababeeffatuun qabanii mana hidhaa Karchallee Ambootti yeroo dheeraaf erga hidhanii booda tibba darbe mana hidhaa Karchallee Amboo cabee fi gubate keessaa harka qabda jedhuun hidhamtoota kaan irraa adda baasuun kutaa qofaa keessatti galchuun baatii tokko oliif reebicha hamaa reebaa erga turanii booda miidhaa dhaanicha irratti raawwate kanaan eebila 5 bara 2016 achuma Karchallee Amboo keessatti lubbuun isaa darbuun dhaga'ameera. Jiraataan magaalaa Amboo tokkos gootummaa barataa Geetuu fi darara irratti raawwate akkana jechuun dubbatu. Haalli Geetuu Baqqalaa keessa ture baay'ee suukanneessaadha. Geetuun bara 1998 irraa jalqabee hidhamaa ture. Sochii taasisaa tureenis uummata Oromoof nama hamlee guddaa ta'aa turedha. Garuu isa baranaa kana erga gaafa qabanii hidhaniitii as maatiin saayyuu takka arganiin beekan. Ta'us Karchallee Ambootti yeroo dheeraaf reebamaa akka turedha. Kan nun jedhan jiraataan magaalaa Amboo dubbifne kun kaleessa immoo osoo mareebanii harkatti duusaa dhageenya. Amma hawwaalchisaa bor. Haa ta'u malee hangammaattuu reeffasaa dhowwataa jiru. Erga nun jedhanii booda jiraataan magaalaa Amboo dubbifne kun
Ammas taanaan haalli magaalaa Amboo keessa jiru sodaachisaa ta'uu fi kaambiin waraanaas magaalicha keessatti bakkaa bakkatti dhaabatee jiraachuu haala kanaan nutti himan. Amma taasisii haala keessa ture suukanneessaa kan jedhamu dhaga'amaa ture. Mucaan kun akka kaleessa harkatti lubbuun isaa bahe ammas akka maatiin reeffasaan awwaalletti finfinnee irraa kan gadi hin deebine dheereffaa jiru. Geejjiba kanaa nama yeroo 1998 keessa qabamee mana gaagaledha. Taasisti dararri guddaan irratti ga'amaa ture. Wantoota adda addaatiin wal qabsiisee mitichi haala akkamitti uummata isaatiif mooraa bittiruudhaaf wanti naqshee hojjechaa ture wantoota namatti tolan jedhama. Kanarraa ka'ee uummata irraa adda baasanii hin mul'anne waan akkasii keessatti hidhamaa ture. Amma sababii namni hidhaa guudhaan ergasii irratti argisiisuu dhiisanii amma baasanii reebicha akka malee fi dararri guddaadha nama lubbuu isaa kan akkatti jira. Anis tarreessisaa magaalaa Finfinnee jiraa jedhama malee maayikalaayyiitti diinee mana yaalaa geessanii jedhee waan sadi gabee hin jiru. Garuu maatiin reessa fidii jedhamee eegaa jiru. Inni beeksisaa jiru jecha waan akkasii jedhamee ibsamuu hin qabu. Inni baay'ee ulfaataadha. Amma baay'ee dararraa guddaa jira. Uummata irra guddaa jira. Uummanni daandii irra deemaa kan jiru akkuma filmaatti reefamaa jira. Magaalaa keessatti ganda biyyaa tokko irraa qabee bu'aa meeqaatti hundi kan jiru kaambii waanatti tolee inni kun waanuma barbaadanii irratti raawwachuu danda'a. Maal fakkeenyaaf nama bajaajii gonfotaa qabanii waanuma inni guyyaatti hojjechaa oole harkaa sassaabatanii yeroo isaan itti gadhiisantu jira. Gama biraan ammoo uummanni Oromoo tarkaanfiiwwan hidhattootni mootummaa koloneeffataa wayyaanee irratti fudhachaa jiraniif kan harka hin laanne godinootaa fi magaalota Oromiyaa danuu keessatti mormii isaanii finiinsaa kan jiran yoo ta'u, haaluma kanaan kaleessa eebila 6 bara 2016ttis falmaa mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Najjoon kan geggeeffamee oole yoo ta'u, barattootni lakkoofsaan 20 caalanis hidhattoota mootummaan mana hidhaatti darbatamuun dhaga'ame. Xiiqiin Dhugaasaa gabaasa dabalataa qaba. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu kaleessa eebila 6tti barattoota mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Najjoon taasifame irratti hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee tarkaanfii dhaanichaa fudhachuun barattoota lakkoofsaan 20 ol ta'an yoo hidhan dabalataanis barsiiftota 2 immoo erga qabanii booda hanga ammaattis eessa akka isaan buusan kan hin beekamne ta'uun itti himan. Jiraataan magaalaa Najjoo haala mormii magaalaa Najjoo irraa odeeffatuuf bilbilaan dubbifne tokko. Barsiiftonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Najjoo lamaan kaleessa hidhattoota wayyaaneen qabamanii achi buuteen isaanii hin beekamne barsiisaa Kumarraa fi barsiisaa Habtaamuu barsiiftota jedhaman ta'uu kan dubbatan jiraataan magaalaa Najjoo dubbifne kun diddaan barattootaan magaalaa Najjootti kaleessa eebila 6 eegales hanga har'aatti hin dhaabbanne. Barattoota dabalatee jiraattonni magaalaa Najjoo fi naannoos hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen dararamaa jirus jedhan. Guyyaa kaleessaa akkuma ta'etti wantoonni adda addaan jiru. Barataa jiruunis reebuun amma guyyaa har'aatti illee tuufee jira. Guyyaa kaleessaa keessatti jeequmsi tokko eeggeeffameera. Haa ta'u malee ammallee barsiisonni funaanamanii mana barumsaa pireparaatorii Najjoo irraa mana adabaa deemanii akkuma warra kaleessa gadda amaleeffatanii dhaayiranii amma sidaa jiru. Barsiisonni qabamanii kanneen akka barsiisaa Habtaamuu kanneen akka barsiisaa Kumarraa jedhamanii pireparaatorii irraa barsiisu Najjoomaa jechuudha. Yeroonni kun kaleessa qabaman jiru. Bakka isaan bu'an ayidoonnoo ammaatti hin beekamne. Barattoonni halkan isaatii barbaadame namni isaa 3 rakkinaas yoo ba'e carraan ba'ee galu xumuramuurraan kan hafe muraasadha. Kanaaf dubbadinnaan dubbii ta'ee dhungadinnaan hudduu ta'ee jedhu jara kana bukkeetti dubbii si gala. Innaa kanaaf akkuma sistemii barattoonnis ammas hidhamaa jiran jiru. Barattoonni 20 ol ta'an akka walitti namoonni kaan warra kaan mirga namoonni gadhiifaman isaa jiru warra akka damee tattauraadhamanii barattoonni jiru. Reebamanii kan galanii kan hidhamanii ammas jiran jiru. Ati barataa duwwaamiin
namoonni barumsa baratanii xumuranii kan barachaa jiran haa ta'u dafqaan bulaas haa ta'u yeroo baay'ee mana isaatti galuun mareebama. Kun immoo furmaan isaa maal akka ta'e yoo waaqa biraa ta'e malee I don't know sitti mun rakkisa. Barsiisonni kun lamaan barsiisaaf ta'aaf kumarraan hin jiru kun hin jiran. Waajjira poolisii magaalaas waajjira poolisii aanaas jiru. Barattoonni tokko tokko mana barumsaatti warri qormaata biyyoolessaa guutan waan jiraniif akka isaan mana barumsaatti deebi'an dirqamamanii jiru waan ta'eef qormaata sanaaf jecha umuriin manni barumsaa baratamus dheerateera. Kanaaf akka isaan deebi'an dirqamanii namoonni tokko lama deddeemaa jiru. Dhumarrattis mana barnootaa giddaa boojjiirraas kaleessa barsiisaan tokko hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen reebamuu fi achirraas konkolaataan gara magaalaa Biilaatti yeroo fuudhanii deeman argeera jechuun dubbii isaanii qacceessan. Kan kaleessaan alaa barsiisaan tokko maqaa isaa sitti kan hin dandeenye namni qabamee barataa kana manaa jibachuun sirra ture jedhanii barsiisaan reebame makiinaa isaanii fuudhanii Biilaa geessanii eddasii akkam akka ta'e hin beeku barsiisaan fe'ame jira mana barumsaa giddaa boojjiirraa jechuudha. Ani yommuu isaan fuudhanii deeman duwwaan infoormeeshinii gaafadhe garuu eddasii akkam akka ta'e quban qabu. Eebila 5 ammoo magaalaa Sulultaatti barattootaa fi uummata Oromoo magaalichaan jalqabee hanga kaleessaatti itti fufuun daandiiwwan magaalaa Sulultaa keessa qaxxaamuran kallattii maraan cufamanii kan oolan yoo ta'u, mormii barattoota magaalaa Sulultaa kana irrattis barattootni lakkoofsaan 7 ta'an hidhattoota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen eebila 5 yoo qabaman kaleessa immoo dabalataan jiraattonni magaalaa Sulultaa 2 loltoota wayyaaneen qabamuu maddeen keenya naannoo sanarraa odeeffanneerra. Yuunivarsiitii Jimmaattis guyyaadhuma wal fakkaataa eebila 5tti mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatuu barattoota Oromoon geggeeffame yoo oolu eebila 4 ammoo godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti akkasumas godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti mormiin kun geggeeffamee ooleera. Dhumarratti mootummaan koloneeffataa wayyaanee jiraattota godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamteerraa bishaan kutuun dhaga'ameera. Ammas guutuu gabaasa kanaa xiiqii dhugaasaatu harkaa qaba. Mootummaan koloneeffataa wayyaanee mormii uummanni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaasaa Oromiyaa mirkaneeffatuuf taasisaa jiru gara dabarsuuf Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti ta'ee jedhee tajaajila hawaasummaa yookaan wantoota jireenya namaaf bu'uura ta'an uummatarraa kutuun qalbiin uummataa gaaffii isaa bu'uuraa lakkisuun gara gaaffii tajaajila hawaasummaa gaafachuutti akka luucceffatuuf rakkoowwan adda addaa dhalchaa jiraachuun beekameera. Haaluma kanaan wal qabatee godina Wallagga Ba'aatti jiraattota magaalaa Naqamteerraa jireenya ilma namaaf hangafa kan ta'e bishaan erga irraa muramee torbee 2 ga'uun beekameera. Nus dhimma kana qulleeffatuuf gara magaalaa Naqamteetti bilbiluun jiraataa magaalaa Naqamtee tokko dubbifneerra. Namni dubbifne kunis rakkoo bishaan dhabamuu magaalichaa fi gaaffiin uummataan ka'es kallattii biraatti dabsamuun ittimuun dubbii isaanii eegalan. Akkuma ati jette amma torban lammaffaa biyya deemti jedhamni kun illeeti. Bishaan kan inni asirraa biqiltee ture. Gara bituun sun gara guyyaa 3 guyyaa 2 kan inni jedhee yoo dhufus immoo halkan walakkaa dha dhufee namni arginu namni deebi'u jechuudha. Baay'inaan uummata irraati bishaan kun torban 2 ofii murtiidha jechuun danda'ama sa'aatiitti waraabbaratti illee turuun haala itti baatee ture uummati yeroo kanaaf naafii garaa garaa dhiyeessaa jira uummati yaadichaa akka hirmaatee kennamuu fi garuu sirriitti deebii argachuu hin dandeenye yeroo garaa garaatti deebiin deddeebi'aa ture akkuma kan jettee deebii sirrii maraa jennee kan deebisanii akka fuudhamu gaaffii sirrii hin taane gara waan biraati. Egaa hamma akkan sirraa dhageetti bishaan guyyaa 2, 3, 4 saniiti kan isaan gadhiisan sanayyuu yeroo uummanni rafee jirutti halkan walakkaa achi gadhiiseetti. Egaa bishaan kun erga halkan gadhiifamuun danda'ame guyyaas gadhiin danda'ama ture. Maaliif sitti fakkaata kan isaan halkan gadhiisan? Akkasumas immoo bu'uurumarraa maal sababni isaan dhiyeessan? Bishaan kun maaliif citeedha? Yeroo uummanni gaafatu kan isaan deebisaniif. Akkanatti halkan erga gadhiifameeti guyyaas gadhiifamuu ni danda'a. Baay'ee rakkinni bishaanii tajaajilu jira jechuun hin dandeenye irratti gadhiisuu hin danda'ama ture. Maanis waan dubbataa kan turan magaalaa Naqamtee qofaatiin hin taane kan baay'een gaariidha. Kan inni sarbee kan jechuudha. Garuu kun akka inni ilaaletti tokkoffaa wantoota waan qalama of keessaa waan qaban akka fakkaatan tokkoffaan
ummata amma bifa garaagaraatiin gaaffii gaafachaa jiru kallattii garaagaraa jiru kana ammoo akkasumas kana gara waan biraatti geeddaruuf kan yaadamu hojjetame fakkaata. Yeroo ummati gaaffii hedduu kan inni kaasaa ture kanaan dura gaaffii garaagaraa barattoonni beeksanii barsiisanii baay'inaan gaaffii garaagaraa isaan kaa'aa jiran keessatti naannoo rakkoo kanaatti yeroo dhufanii jedhan akkasumas uummataa gara kanaatti gara beeksisni laatu gaafa deebi'u akkasumas daawwachuu jechuu danda'a kan jedhu waan qaqqabaa qabamatti fakkaata. Ayyee lammaffaan hoo? Kan biraan immoo uummatuma kan irratti miidhaa geessisuudhaaf wanta itti fayyadamuutu fakkaata jechuudha. Hamma haalli bishaanii kun kan arraafaa kan akkuma sanatti itti fufee jira moo maal fakkaata irra? Amma immoo kan biraan irraati xinnoo fooyyinsa kan jedhamu naannoo kan dhufuu jalqabee jiru jechuudha. Naannoo tokko waggaa badii naannoo tokko waggaa tokko iddoo tokko hin bada ammas bifa kanaan fe'anii hojjetamaa jiru soluushinii baadiyyaatti kennamu jirudha. Dhumarrattis mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu arras barattoota mana barnootaa qophaa'inaa Naqamteen bifa garaagaraan geggeeffamaa oole kan nuun jedhan jiraataan magaalaa Naqamtee dubbifne kun galgala kanas naannoo sa'a tokkotti magaalaa Naqamtee bakka marfata jedhamutti hidhattoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee namoota nagaa karaa deeman reebaa akka turan nutti himuun mormiin mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffatu Oromoon geggeessaa jiru immoo hanga gaaffiin uummata Oromoo guutummaa guutuutti deebi'utti tasumaa dhaabbatuu hin danda'u jechuun haala kanaan nuuf ibsan. Tasgabbaara jechuun dandeenya akkaataa namatti amsa tasgabbaara tokko hin jiru sagaa mooraa mana barumsaa jiru hundumaa keessatti barattoonni bifa mul'ate bifa mul'anne kan isaan taasisaa jiranii. Har'a mataa isaallee naannoo isaa qophaa'inaa keessatti manneen barumsaa mana iskilii garaagaraa keessatti barattoonni bifa mul'ataan kan isaan mul'atanii. Galgala kana immoo dabalataan galgala kana mataa isaallee madoofisaa guddaadha. Gara sa'aatii tokko booddee yookiin 7 PM booddee naannoo marfataarraa kaasee namoota karaarra deeman irratti reebisa adda addaa kan gaggeeffamaa jiru amma yeroo galgala kanaa galgala guyyaasaa kanaan jechuudha. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kaleessa har'as kanumatu mul'achaa jira reebisatu jiraa jiru. Har'as eeyyatti dhufeema jiraa jira. Kan dhaabbatu miti kan inni dhaabbachuu danda'u yoo solushiniin koozii irraa ka'ee sirriitti kennamuu danda'a ta'e malee namatti tasgabbaa'aa yookiin mooratti kan tasgabbaa'aa jiran namaati. Oduun keenya guyyaa har'aa hanga kana ture. Qophii hafan waliin turtii gaarii. Dira tutuka kazangat kalau dira romia asena kekayaan barza asena kekayaan barza utatu kerokoti. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya torbanitti yeroo lama isiniif dhiyaatu keessaa torbanitti guyyaa tokko guyyaa dilbataa galgala akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 irraa haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 kiiloo eerjii 17,860 irratti argachuu kan dandeessan ta'uu irra deebinee isin beeksisna. Qophii keenya ammas itti fufa. Ani sanyi leencaati jirti onneen koo
Akkuma beekamu ji'oota darban lamaan kana keessa yuunivarsiitiilee Oromiyaa hedduu keessatti balaa ibiddaan kan wal qabate qabeenyi barattootaa manca'aa turuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan guyyoota lamaan darban kana keessas mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti balaa wal fakkaataan mudatee kan ture ta'uusaatu dubbatama. Haala mudate kana qulqulleeffachuuf barataa mooraa yuunivarsiitichaa nageenya isaaf jecha eenyummaa isaa ibsuu hin feene tokko bilbilaan haasofsiiseen ture. Innis akkas jechuun eegale. Naannoo mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti bineensi maqaan isaa shaawaa jedhanii beektaa? Daamara jedhanii. Tole. Gaafa guyyaa arbaa waan roobii sana sa'aatii lamatti galee ilaanta isaa 5 cinaatti galgalaa ture qabeenyi barattoota waliin bakkuma takkatti bineensi 4 beektaa haa gubate. Ibiddicha dhaamsuuf yaaliin taasifamaa ture jedhama. Kun hagam dhugaadha? Birmannaan taasifame hoo maal fakkaata ture? Kun sirree yeroo barattoonni meeshaa haafe doormi keessa gabbaafannee haasoo ibiddi mana haandirraa kan dabru jira beektaa? Iddummaan kun yeroo fayyadamu akka waan beenzilli irra qabameetti ibiddi manarratti utaala akka waa qabutti. Akkasumatti naannoo sana yeroo sana kan uummanni naannoo illeen girmachuu itti dhaqanii dhuhaasni dhawamaa ture dhawan yeroo sana. Hojiin raajii poolisii federaalaa kan mooraa keessa jirtee jiru. Hidhattoota mootummaatu barattoota meeshaa isaanii baafachuuf birmatan ittisaa ture jechuu keetii? Yeroo sibiilli bilisa meeshaa akka nama mana citaatti dafaayatti yeroo san hoggaa manni jalaa baafatan poolisiin barattoota akka meeshaan kan jaanguuredha. Qaamni mootummaa ibiddicha dhaamsuuf tattaafate hin ture jechuu keetiin si'a? Yeroon sana itti qabattee sa'aatii 2 akkanarra qabattee erga wanni san dhimee yookaan humni bishaan konkolaataan magaalaa diree dhawaarraa itti dhufe. Erga wanni sana dhime manni gubatee. Tole, ka'umsa ibiddichaaf sababni maal ture jedhamee dubbatama? Atoo ka'umsi isaa maal sitti fakkaata? Kun ifatti kan gochee maalna dhibbeedhaan karaa wadeetii ni dandeenyeeta. Yoo barattoonni irraa dhaamsuudhaaf itti ci'aanis barattoota irraa dhoorkanii hanga dormii san gubattee himtutti gooyisan. Shakkiin kee bulchiinsi moorichaa yookaan mootummaan harka keessaa qaba jechuu keetii? Mootummaa jiru. Mootummaan balaa uumame kana keessaa harka qaba akkati jettuu kan si taasise sababni maali? Kun asirratti amma dormaan barattoota sanuu beekaa tarafarraa dallee tarafarra jirti naannootti dhiyaattee jirti. Buka danda'uu jaamtutti. Tole. Achirratti barattoonni meeshaalee akka meeshaalee akka waraanaa fa'aa dhachiin as naqatanii jiraniiti amma duraa'u dhiibbinaa jiranii barattoonni kan murraa diiganii meeshaan keenya lafa badii jiranii ta'a. Ati sababa kanarraa ta'uudhaan meeshaan kun deebiin duubaa bubuun oolan akka ta'u barattoonni irraa quban qabu. Qaama bulchiinsa yuunivarsiitichaatu kana dubbataa ture jechuu keedha? Hojjettoota mooraa yuunivarsiitiiti. Achirraa ichiin diinni itti seenaa jira. Diinni barattoota wajjin walqunnamaa haasanii walqunnamuu jira. Ichiin kaambiidha. Kaambii barattoota bakka iddoo barattoonni galanii miti kaambiidha. Ichiin qaamota tokko wajjin kanneen akka abaabootii fakkaatota isaati wajjin ichiin walqunnamanii waan jiraniif ichiirraa akka haafamuu jiraniin. Tole mee balaa uumame kanaan qabeenyi barattootaa manca'e maal fa'aa ture? Kun beekama dookumentiin kanneen akka laaptooppii kompiitaraa fi huccuuleen uffanni isaanii kan garaagaraa meeshaaleen garaagaraa ichi jirti osoo hin baamatin kan gochii kun irratti raawwata. Tole erga akkana ta'ee qaamni qabeenya manca'e kanaaf itti gaafatama fudhatu eenyu jetta akka barataa tokkootti? Kun qaamni itti gaafatamummaa qabu irra caalatti qaamni harka keessaa qabu osoo humni agaazii kan biyya mooraa yuunivarsiitii guutuun naannoo jiru humnoonni biraa dhufanii ichitti ibidda qabsiisuu hin dandeenye ammas osoo hojjettoota mootummaa achi keessatti yuunivarsiitii mooraa keessa jiran humnoonni qabatanii jiran hundi osoo ichi keessa jiranii yoo rakkoon tokko dhufte osoo bulookii takka irraa takka ittiin dabarre dhaamsuu osoo dandeenyu biyya sana itti ibidni hanga bulookii cufti gubattee dhumtu ejjanii itti ilaalusaniif barattoota akka irraa dhaamsine irraa ittisuusan hawaasaaf akka ittiin birman irraa ittisuusan isumaaf gocha kana mootummaan akka keessaa kan bilamte fakkaatan sirriitti. Tole. Sirriitti qabeenya barattoota kan biyya kana gubatee fi qabeenya hawaasaati mooraa yuunivarsiitiin iddoo mana barumsitti gaggeeffamu iddoo barattoonni Oromoo itti baratu waan ta'eef kanaafuu qabeenya barbadaa'anii mootummaan itti gaafatama
Abdii dhageenya barattoota isaaniis itti gaafatamtee itti gaafatamummaa fudhachuu ergu mootummaan isaan gochuu kana hojjetu jechuudha. Kanaafuu qabeenya barattoota diigamuu qaba kafalamuu qaba. Yeroo ammaatti hoo haalli mooricha keessa jiru maal fakkaata? Ilaan gammaatti beektaa barattoonni hundi ofumarraa shakkaa jiranii ofumarraa eeganii maaliif yooma nuggeessi yooma qoratanii yooma akkaataa isaaniitiin tasgabbiin qaban hundi isaanii yeroo isaan walitti qabanis akka isaan walitti hin qabanne addaa facaasanii yoo namni lama cinaa dhaabbates maaliif akka dhaabbatan jedhaniitu hedduu beeksisu jiru beektaa. Kanaafuu barattoonni hamma danda'anitti ni jechuudhaaf qophiidhaan. Tole barataa Oromoo nageenya keef jecha maqaa kee nuuf himuu hin feene haala mooraa yuunivarsiitii Haromaayaa keessatti mudateef yeroo ammaas jiru nuuf ibsuu keef maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiin guddoon si galatoomfadha. Sinilleen galatooma gaafii keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Callifnee yoo teenye akka dursoobamaa ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'umaa. Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidhem buqqaane ittisa. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti dhaggeeffattoota keenya. Yaadi keessan nu jabeessa, nu qajeelcha. Milkaa'ina sagantaa keenyaaf shoora olaanaa qabaata. Nuuf barreessaa isiniin jenna. Iimeelli keenya voice.ioromia@gmail.com kan jedhuuf toorri feesbuuka keenyaa walabummaa Oromiyaa jedhu yoo nuuf barreessitan ergaan keessan nu qaqqaba. Egaan amma kan isiniif dhiyaatu qophii keenya xumuraa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Qophii keenya yeroo biroon haga walitti deebinutti anis gama koon turtii gaarii qabaadhaa isiniin jecha dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa guyyaa har'aaf gara odaa sabaattan isin dabarsa. Fattoonni Habashaa erga gaafa impaayera Itoophiyaa ijaaruun aangoo harkatti galfatanii kaasanii duula Oromoo lafa irraa balleessuu gaggeessaa jiraachuun gochootiin isaanii dhugaa kan ba'udha. Sirna koloneeffataa wayyaanes kan koloneeffattoota Habashaa darban irraa adda isa godhu tarsiimoo ammayyaawaa yeroo waliin deemuu danda'u gargaaramuun duula dhokataa garuu hedduu hamaa ta'ee fi kan egeree Oromoof Oromiyaa balaa irraan ga'uu danda'u hojiirra oolfachuu isaati. Gochoota isaa keessaas duula barattoota Oromoo abdii egeree Oromoof Oromiyaa ta'an dhabamsiisuu irratti xiyyeeffate fakkeenya fudhachuu ni dandeenya. Sabni Oromoo sirnoota kolonii Habashaa darban keessatti miidhaa isarra ga'u hunda dandamachuun maqaa Habashootaa moggaafatees haa ta'u akka impaayeristiitti barnootaan jabina isaa argisiisaa turuun ni beekama. Haa ta'u malee koloneeffattoonni wayyaanee har'aa bulchiinsa biyya tokkoo keessatti humni barate ga'ee olaanaa qabaachuu akka danda'u waan beekaniif barattoota lammiin Oromoo ta'an keessumaa kan sadarkaa barnootaa olaanaa yookaan yuunivarsiitii qaqqaban kaan ajjeesuun kaan mana hidhaatti galchuunii fi kaan mana barnootaa irraa ari'uun yeroo ammaatti ilmaan Oromoo impaayeritii keessatti barnootaan sadarkaa gaarii irra jiran haphisaa jiraachuun duulli barattoota Oromoo irratti waggaa waggaan taasifamu dhugaa kan ba'udha. Tarsiimoo akkanaatti kan gargaaramaniif ammoo impaayeritii keessatti sabni Oromoo Habashootaan barabaraan caalamaa doofummaa keessatti kufuun kolonii Habashootaa akka sirna walqixxummaatti ilaalaa impaayera Itoophiyaa keessatti saba karaa hundaan dorgamaa ta'uu hin dandeenye taasisudha. Kaayyoon koloneeffattoota wayyaanee kaayyeeffatanii adeemaa jiran kun waggoota muraasa booda bakka ga'uu akka danda'u kan nuuf dhugoomsu ammoo afaan ofii wallaaluu ilmaan Oromoo magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti har'a bal'inaan argamu fakkeenya fudhachuun ni danda'ama.
kunis duula afaaniif maalummaa Oromoo balleessuuf taasifamee fi godaannisa sirna aboshootaa kaleessaa kan calaqqisiisu akkuma ta'e humna barate dhabuun waggoota muraasa booda Oromoo mudachuu akka danda'us gochoota mootummaa wayyaanee har'aa tilmaamuun nama hin dhibu. Yaa saba Oromoo, gochi mootummaa wayyaanee ilmaan kee baratan irraan ga'aa jiru fuula jijjiirrate malee kan bara sirna kolonii Habashaa Haayila Sillaasee keessa karoorfame. Innis saba Oromoo barnootaan dursuu, kanaafis ilmi Oromoo kutaa barnootaa 4 ol darbee akka hin baranne taasisuu kan jedhu yeroo ta'u, wayyaaneen ammoo ilmaan Oromoo baratanii sadarkaa olaanaa irra ga'an lubbuun balleessuu akka ta'e hubachuu hin irraanfatin. Kanaaf ammoo godaannisa eelaan sirna kolonii Habashootaa jaarraa tokko oliif sirraan ga'aa jiru ofirraa haquu kan dandeessu walabummaa biyya kee yoo dhugoomsite qofa ta'uu hin dagatin. Kunis falmaa dafqaa fi ifaajee keen taasistu qabsoo biyya kee Oromiyaa walaboomsuuf saba kee Oromoo bilisoomsuuf warraaqquun ta'uu dhugeeffadhu. Dammaqi, ijaarami, qabsaa'i. Akkuma koloneeffattoonni kee humna qawween kolonii jalatti si kuffisaniif akkasumas kolonii jalatti si hambisuuf mannaagaa jiran, atis dhugaa qabduuf humna kee irratti hirkachuun kolonii ofirraa cabsitee Oromiyaas kaartaa biyyoota addunyaatti eda'uun bilisummaa kee hiika qabeessa dhugoomsuuf ol ka'i. Oromoonni bilisooma, Oromiyaanis ni walaboomti. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa.